Akkam jirtu hordoftoota toora kana. Ani Dooktar Gaaddisaan jedhama. Eh, Barsiisaa Kompiitar Saayinsiiti. Dirreedawaa Yuunivarsiitii. Eh, Waa'ee viidiyoo kana ilaalchisee kanan isinii qopheessuu fedhee mata duree egziit egzaamiidhaan kan wal qabateedha. Akkuma beektan bara kana baatii lamaa booda qormaatii egziit egzaamii gosa barumsaa hundumaaf akka kennamu Ministry of Education beeksisuu isaanii beektu. Almost kun wanta hafu miti jedheera Ministry of Education. So kanarraa ka'uudhaan dipaartimentii hundumaa fi gosoota saabjektii kamtu qormaatarra dhufaa kan jedhu adda bahee moojuliin sun yuunivarsiitii hundumatti ergameera. So kanneen keessaa har'aa kan nuti rivaayiz goonu kompiitar saayinsiidhaan namni eebbifamu koorsota kam dubbisee koorsota kamtu immoo qormaatarra dhufaa kan jedhu waliin ilaallaa. Akkasumas dipaartimentii IT irratti saabjektii meeqatu egziit egzaamii irratti dhufa. Waliigala isaammoo qormaata meeqa qorama barataan gaaffii meeqa qorama kan jedhu hundasaa babal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Dookumentoota sana babannee akkasumas dhumarratti immoo akkamitti akka qophaa'u qabdan isiniif himaa. Kutaa isattaanu keessatti immoo walitti fufiinsaanii tokko koorsota warra qormaatarra dhufanii fi gaaffii 25 amma 80tti baay'eetu qopheessee babal'inoo isaan waliin isiniif qopheesseera. Kutaa lammaffaa fakkeenyaa fi waa'ee Fundamental of Programmingidhaan kan wal qabate gaaffii kompirensiif ta'e qopheessee ibsaa babal'inaa wajjiniin isiniif qopheesseera. Kutaa sadaffaa irratti immoo waa'ee Advanced Programming yookaan Object Oriented Programming kan wal qabate tuutoriyaaliin isinii qophaa'ee jira. Kutaa arfaffaa irratti Fundamental of Databasing kan wal qabate, kutaa shanaffaan Advanced Databasing kan wal qabate, kutaa ja'affaan Information Security'dhaan kan wal qabate yookaan Computer Security'dhaan kan wal qabate gaaffiin already qophaa'ee babal'oon inni isiniif kennameera. Kutaa torbaffaan immoo waa'ee Data Communication Networking'idha. So warreen kanaa fi kanaafan bifa kanaan qopheessee waan ani isiniif dhiyeessee fi hundasaa akka hordoftan isin affeera jechuudha. So kallattumaan kontentii qormaataa kompiitar saayinsii irraa jalqabnuuti maaltu qormaatarra dhufa. Kun dookumentii Ministry of Educationiin qopheessedha. Asirraa akkuma argitanitti Test Blueprint for National Exit Examination to be held in 2050 Ethiopian calendar for Bachelor of Science degree in Computer Science. Warra Computer Science kan qophaa'edha. So kallattumaan gara koorsootaa haa deemu. So asirra dhufee total credit hour kan jedhudha haa turu. So akkuma beektanii yoo Computer Science namni eebbifamu waggaa 4 barataa. Waggaa 4 sana keessatti koorsii hedduu fudhattan. Yes. Garuu koorsiin hundumtuu dhufan fakkeenyaaf common koorsii hedduu fudhattaniittu kan akka maatisii, statistiksii fudhattaniittu isaan suni qormaatarra dhufan. Koorsii maltiimiidiyaa wajjinis wal qabatu fudhattaniittu isaan qormaatarra dhufan amma waa'ee maltiimiidiyaa sirra hin jiru. So isiniif kan filatame koorsii 15 qofa. Garuu yoo daataabeeziin 2 waan ta'eef koorsii 2dha jechuudha. Sitti 2 itti asirraa akkuma argitan advaansidii fi fandaamintaalii waan ta'eef 2dha. Superscriptii 2 asirratti argattu. So koorsoonni isiniif filataman tokkoffaa kompiitar pirogiraamingidhaan kan wal qabatee jira. Daataabees siistemiin kan wal qabatee jira. Object Oriented Programming, Computer Architecturein kan wal qabatee jira. Data Communicationin jira. Akkasuma immoo Data Structure, Web Programming, waa'ee PHP maal kana, Operating System irratti waa'ee Scheduling, Round Robin maal jettanii kan barattanii, Software Engineering Principle, Data Requirement Gathering, Requirement Analysis, Elicitation, System Design, warra kana of yaadachiisuu qabdu. Akkasuma immoo design of and analysis of algorithm, time complexity isaa algoritmii barbaadu warreen kana fakkaatan artificial intelligence kan wal qabate gaaffii ni dhufa. Akkasuma immoo computer security irratti qormaati ni dhufa. Video lecture jaaffaa do'achuu dandeessu isa kanaa fi network and system administration, data communication and networking kan wal qabate gaaffii ni dhufa. So bifa sanaan of qopheessuu qabdu. Automata and complexity theory illee jira. Compiler designing ni jira. So bifa kanaan of qopheessuu qabdu jechaadha. Koorsoonni kuni kan computer science qofadha. Warra computer science of course IT computer science software engineering koorsii wal fakkaataa waan fudhataniif yeroo baay'ee yoo koorsii xiqqoo garaagarummaan isaa. So achirratti intinii taana viidiyoon jalqabaa leekchariin 10 qopheesse wal fakkaataadhuma lafa isaan itti adda ba'an qofaatti qopheessee jira. Koorsii computer science fudhatu kan IT fudhannee jira waan ta'eef. Garuu warri akka programming, database, object oriented
Data communication maal kuni komuniidha waan ta'eef viidiyoo wal fakkaatan isinii qopheesse. Mee amma immoo tokko koorsii kana keessaa gaaffii meeqatu ba'aa isa jedhu moo laalla. Yoo akkuma beektan waliigala gaaffii 100dha kan qophaa'u. Dhibbi suni warra kana keessaa ba'a jechuudha. Filannoodha as keessaa ba'a. So fakkeenyaa fi asirraa akka argitanitti software engineeringii kan wal qabate koorsii sana keessaa gaaffii 6tu ba'a. Web programmingii keessaa 9tu ba'a. Waa'ee PHP, database retrieval maal kanaan wal qabate gaaffii 9tu jira. Fundamental of database system keessa 6tu jira. Advanced database system keessa gaaffii 6tu ba'a. Waliigal databasein kan wal qabate gaaffii 12 jechaadha. Kanaafuu databaseidhaa fi yeroo gaarii kennuufii qabdu jechaadha. Dubbii yeroo qorattanidha. Gaaffii 12. Almost 12% of your exam jechuudha. Dhibba waan ta'eef. Kanaaf jedhanii viidiyoo 2 qofaatti isinii qopheesseera. Gaaffii 40. Saniifuu isa do'achuu qabdu jechuudha. Computer programming gaaffii 6. Object oriented programming gaaffii 6. Design akka kanatti bifa kanaan isinii taa'eera jechaadha. Tokko isaanii irratti. Baay'een isaanii 6 hunda isaaniitii qabu. Except database 12dha. Kun egaa kan warra computer science. Amma immoo gara warra IT adeemu. Warri IT baratan maal fudhatu? Kun kan Ministry of Education dhaan qophaa'edha kunis. Asuma irratti akka argitan identified competencies and core courses for national exit exam targeting Bachelor of Science degree in Information Technology. Asirratti hundoofne jechuudha. So kanarraa kaaniiti. So kallattumaanii gara koorsota sana adeemnu. Asirraatiin warri IT-dhaaf filataman immoo 3 qofadha. Kan namatti tolu asitti xiqqoodha jechaadha. Asirratti ilaalaa. Operating system jira. Wal fakkaata. Kanaafuunis viidiyoo tokkoon qopheessa jechuudha lamaan keessanii. Adda kan godhu amma warri computer science, computer maintenance hin jiru. Kanaafuu kan keessan qofaatti isinii qopheessa warra IT-dhaa fi maintenance warra wal qabate. Fundamental of programming asis jira, achis jira. Advanced programming asis jira, achis jira. Viidiyoo tokko. Kanaafuu lecture 2 fi lecture 3 computer science-nis IT-nis do'achuu qabdu. Event driven programming computer science biran jiru. Kanaafuu warra IT qofa do'ata. System analysis and design achirratti software engineering isa jedhu wajjin wal qabataa wal fakkaataadha. Database 2 tira asirratti. Fundamental fi advanced asitti gaaffii 12 ba'a jechuudha. Internet programming jira. Asirratti web programming jira. Computer science irratti gosuma tokkodha. Waa'ee PHP. Data communication jira. Kunis tokkuma hundi isaa. Okay. Multimedia jira. Security multimedia computer science biran jiru as immoo jira. Security iddoo lamaan keessan bira jira. Kanaafuu bifa kanaanin viidiyoo isinii qopheessaa isinis koorsota kanarratti focus gochuu qabdu jechuudha. Qormaata kana darbu. Yes, warra kaaniin dhiisuu qabdu yeroo keessan qusachuudhaaf jechuudha. Okay. So kutaa kana keessatti akkuma nama dubbadhe gaaffiin walii galaa gaaffii 100 qofatu ba'a. Koorsota sana hunda keessaati. Keessattuu daatabeeziin gaaffii 12 ba'a waan ta'eef daatabeeziif yeroo kenna. Maaliif pass markiin 50 at least 50 fiduu qabdu jechuudha. Certificateii sana Ministry of Education printii godhee erga. Maaliif qormaati kun onlaayiniidha. Onlaayinii qoramtu waan ta'eef. Mircaadhaan filattu akkuma namni yeroo manca fiqaadii baafachuu fedhu qoramu sana automaatikaalii darbitanii kuftanii keessanii achumaanis itti hima siistemichi. Saniifuu dursitanii gaaffilee ani isinii qopheesse kana viidiyoo lamarraa kaastanii hunda isaa akka daawwattan isin afeera. Keessattuu afaan biraan viidiyoon hedduun dalagameera. Ijoollee keenyaaf isin immoo kana sheer gootanii sooshaal miidiyaa keessan irratti dipaartimentii kompiitar saayinsii yoo IT yoo hin taaneyyuu sheer godhaa toora kanas guddisaa isin afeera. Saniifuu viidiyoo lammataa irratti wal agarru ammasittuu nagaan turaa isiniin jedha.